bitamtan dukkana keessaa gara ifaatti, du'a keessaa gara jireenyaatti, salphina keessaa gara ulfinaatti kan dhuftan nagaan abbaa koo daddabalee isiniif abaayatu. Attam jirtu nagaa keessanii? An nagaa kooti. Hunduma keenyaaf iyyoo ganni nagaa nuuf kenne madda nagaa, madda aara galfii, madda boqonnaa keenyaa kanuu ta'e Waaqayyoon keenyi maqaan isaa kan eebbifamee fi kan galateeffamee haa ta'u. Baga guyyaa har'aa geessanii guyyaa waaqeffannaa, guyyaatti Waaqayyoon walii wajjin waaqeffannu, guyyaatti Waaqayyoon walii wajjin tajaajilamnu guyyaa akkasii kana baga geessaniin isiniin jedhaa. Ganama qabdanii ganama kaatanii namoonni tajaajilaa turtan egaa ammaatti Waaqayyo isin haa eebbisu. Barri keessan jireenya keessan haa eebbifamu. Kanatti taasisaniillee akka tajaajiltan Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jedha. Sagalee Waaqayyoo nuti har'a wajjiniin keessaa dubbii Waaqayyoo barannu tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irraa kan jiru ta'a. Tooppikii nuti irratti ilaallu nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessu kan jedhu dubbii Waaqayyoo wajjin baranna. Nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessu kan jedhu dubbii Waaqayyoo wajjiniitiin baranna. Egaa sagalee Waaqayyoof laphee keessan qopheessaa, yaada keessan qopheessaa, qalbii keessan qopheessaa. Sagalee Waaqayyoodhaaf jireenyi keenya qophaa'uun itti jira. Jireenyi keenya qophaa'u mala jechuudha. Yoo keessa keenya qulleessine, yaada keenya yoo qulleessine sagalee Waaqayyoo iddoo qabata. Lapheen keenya waa biraan kabiraan qabamee jira yoo ta'e sagaleen Waaqayyoo iddoo qubatu hin qabu. Kanaaf sagalee Waaqayyoof jireenya keenya, yaada keenya qopheessuun, laphee keenya qopheessuun, amantiidhaan fudhachuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eedhaaf nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessu kan jedhu wajjiniitiin ilaalla jechuudha. Waaqayyo egaa jireenya keenya nuuf haa qopheessu. Bara waraana addunyaa isa lammaffaa, bara waraana addunyaa isa lammaffaa keessaa namicha tokkotu fuudhee torbee caalaa otoo hin gahin, otoo hin turin jechuudha, totaalee kaadhimaa ture. Fuudheetu kaadhimummaadhaan otoo jiru irraa qabameetu gara dirree waraanaatti geeffame. Gara dirree waraanaatti geeffamee haadha manaasaa, kaadhimaasaa nama hedduu jaallatu, nama baay'ee jaallatudha. Fuudhees mushurrummaa otoo hin fuxiin irraa qabamee dirqameetu otoo boo'utu gadduu, isheenis otoo boossu tu gadditu, warri maatiin faamiliin hundumtuu otoo boo'u otoo gaddu irraa qabameetu adeeme. Yommuu dhaqu otuma achi hin gahin karaatti yeroo hundumaa maqaa manaa isaa sana waama, maqaa manaa sana dhaha. Maqaan ishee Maakireet jedhamti. Yeroo gadi ba'us, yeroo ol galus, yoo dhiyus, yoo bari'us, yeroo adda waraana dhaqus, yeroo akkamiyyuu Maakireet jedha calliseedhuma. Sammuu isaa keessa kan jiru Maakireetidha. Laphee isaas qabatee kan jiru Maakireetidha. Ishee dagachuu hin dandeenye, irraanfachuu hin dandeenye. Jaalala isheetiin lapheen isaa gubateera, qalbiin isaa gubateera, baay'eetti dhaga'ameera. Jaalala mushurrummaa otoo hin fixiin irraa qabamee adda waraanaatti waan deemeef. Kanaaf warri kaan yeroo gara waraanaatti deeman waan biraa haasa'aa, sirbaa, dhaaddachaa hoggaa deeman, inni immoo Maakireet jechaa deema. Lapheen isaas akkas jedha, qalbiin isaas akkas jedha, yaadni isaa hundumtuus akkas jedha. Gurra isaa irraa kan iyyuu laphee isaa keessaas kan wacu waa'ee kaadhimaa isaa sanaati. Waa'ee haadha manaa isaa ishee mushurrummaatti dhiisee adeeme sanaati. Kanaaf namoonni baay'een egaa dirree waraanaatti miidhamu hin du'u. Egaa namni duula dhaqa malee hundi duulaan galu. Namni duula dhaqa malee hammi dhaqe duulaan galu. Hammi carraa Waaqayyo kenneef ibidda kana keessaa deebi'ee gala. Namni carraa hin argatiin immoo achumatti du'a jechuudha. Kanaaf baay'ee abdii kutee jira. Deebi'eetti nan galadhee hin yaadne. Haa ta'u garuu Waaqa isa gargaaru guyyaa tokko
carraan deebi'ee isa galuu isa qaqqabe. Waraanni sunis dhaabbatee namoonni tokko tokkos akkasuma carraan deebi'anii gara biyyaatti galuu isaan gaafa ga'u baay'ee gammadee namichi kun baay'ee gammadee baay'eetti tolee baay'ee keessisaa gammachuu guddaadhaan guutame. Gara biyya isaatti gaafa deebi'u hin adeema hin dhiyuu fi hin bari'uu fi yaadni isaa amma dhaqee dafee galee haadha manaasaa argutti baay'ee ariifateera waan ta'eedhaaf. Egaa gaafa waan tokkotti ariifatan namaan dhiyu yookaan bari'u akkasi ta'a. Naa hin deemaa hin jedhaa baay'ee keessisaa jaalala ishiitiin qabame waan jiruudhaaf adeemee yeroo gara biyya isaa ga'u yeroo gara mana isaa ga'u daangaa baay'ee qaxxaamure caakkaa baay'ee qaxxaamure galaana baay'ee qaxxaamure lafa onaa baay'ee qaxxaamure yeroo gara mana isaa ga'u halkan ta'e halkan erga namni rafee yeroo hirriiba namaarra yeroo akkasiirra ga'e mana isaa waan beekuuf kallattumaan gara mana isaa dhaqe. Gara mana isaa dhaqeetu balbala rurrukute balbala mana isaatii rurrukute maakireet anadhaa jaalallee kee abbaa manaa keeti nadhaam deebi'een dhufe deebi'een galeem deebi'een dhufe jedheetu sagalee guddaadhaan ishee waame. Hin qosoqosaa hin bantu hin qosoqosaa balbala rukutaa hin bantu balbala rukutaa hin bantu banuufii diddee amma halkan waariitti iyyaa balbala dhaabbatee hin iyyaa suutetteefaa adeemaa gara barriitti gad dhufte. Yeroo gara barriitti adeemaa gad dhuftu miilli ishee qaachaa gu'a deemu bakka naa banuun dhuftee dheetu baay'ee gammada. Dhuftee barri suutettee saaqxee isa ta'uu barteetu deebistee itti cuftee cufaa jabeeffattee isaa booddaa gara golaatti gara siree isheetti ol deebite. Banuufii hin dandeenye inni ishee jaallateetu amma galutti ariifateetu halkanii guyyaa fiigee gidiraa baay'ee keessa qaxxaamuree dhufe. Akka lapheensaa ishee bira jiru lapheen ishee isa bira hin jiru. Naa banuu diddee sababiin itti isheen banuu diddee fi keessummaa kan biraa galchatteetti. Nama kan biraatu mana jira amala baddeetti shaakala kan biraa jalqabdeetti shaakala kan biroo keessa galteetti. Deebi'ee dhufatti hin fakkaanne abbaan manaa ishee deebi'ee kan galutti hin fakkaanne abbaan manaa ishee deebi'ee kan mana isaatti galutti hin fakkaanne deebitee isa wajjiniin jireenya kan itti fuftuu itti hin fakkaanne na shaakala baddeetti nama kan biraa barteetti. Namni isheen barte sun mana jira siree irra ciisee jira. Laalaagaa sireen abbaa warraa ishee qabameera sireensaa qabameera taa'umsisaa qabameera manni isaa keessummaatiin qabameera. Kan isheen banuu didduuf kanaaf nama kan biraatu mana jira. Nama seeraan ala dhufetu mana jira. Abbaa manaa kan hin taanetu mana jira. Abbaa qe'ee kan hin taanetu mana jira. Seeraan kan hin fuunetu mana jira. Hanna kan dhufetu mana jira. Miliqa kan dhufetu mana jira. Dalga kan dhufetu mana jira. Kanarraa kan kee banuuf hin dandeenye yoo bantee sheemiidha waan ta'eedhaaf egaa naasaa booddee amma waariitti halkan iyyee dadhabee mittiqee gara firoottan isaatti sokkee jedhama. Obboleetti koo obboleessa koo ergaan kun ergaa jabduudha. Ergaan kun ergaa cimaadha. Laphee kee baniitti dhaggeeffadhu. Har'a Yesuus Kiristoos akka inni ol galuudhaaf maal gochaa jirta? Laphee kee qopheessaa jirta moo akka inni ol hin galleef lapheen kee waan biraan qabamee jira ta'a? Qalbiin kee waan biraan qabamee jira ta'a? Jireenyi kee waan biraan qabamee jira ta'a? Yaadni kee waan biraan qabamee jira ta'a? Gooftaan balbala dhaabbatee maal jechaa jira ta'a? Maal siin jechaa jira? Maal sagalee maal sitti dubbachaa jira? Balbala rurrukutee naaban isin jechaa jira? Laphee kee rurrukutee naaban isin jechaa jira? Sagalee Waaqoo gaafa dubbatu akkas jedha. Mucaa koo laphee kee anaaf kenni jedha. Kanaaf lapheen kee gooftaaf qophaa'uu qaba. Jireenyi kee gooftaaf qophaa'uu qaba. Gooftaaf banamuu qaba. Waaqayyoon keenya Waaqa jaalalaati. Balbala dhaabbateetidha. Yoo nuti feene yoo jaallannee banneef ol gala malee cabsee ol hin galu.
shiftaa miti, hattuu miti, waaqa jaalalaati, qajeelaadha, qulqulluudha, muda maleessadha, cubbuu kan hin qabnedha, yakka kan hin qabnedha gooftaan. Kanaafiyyuu laphee kee maaltu qabatee jira mee of ilaali. Jireenya kee qalbii kee maaltu qabatee jira mee of ilaali. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaafi laphee keenya har'a gooftaan yommuu laphee keenya keessaa seenuudhaaf eeyyama nu gaafatu, gara jireenya keenyaatti seenuudhaaf, sagalee isaa erguudhaaf, fayyina isaa erguudhaaf yommuu nu gaafatu, namoonni baay'een banuu hin dandeenyu. Sababiin isaa waan biraa qabatee jira waan ta'eedhaaf. Waaqayyo immoo keessummaa kan biraa wajjin hin ta'u, dukkana wajjin hin ta'u, inni ifa, soba wajjin hin ta'u, inni dhugaadha, xuraa'ummaa wajjin hin ta'u, inni qulqulluudha, jalina wajjin hin ta'u, inni qajeelaadha. Kanaaf maal fakkaannaa, maal fakkaattaa ka jedhuudha. Lapheen keenya qophaa'uudhaafan dursa isa kana dubbadhe. Egaan nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessu kan jedhu tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 8. Otoo gara tooppikii keenyaa hin dhaqini Xiimotewos eenyudha kan jedhu wajjiniitiin ilaalla. Xiimotewos eenyudha kan jedhu wajjiniitiin ilaalla. Mee waaqayyo akkanatti dubbatu waaqayyoon galateeffanneetu wajjiniin barachuu jalqabna. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo abbaa keenya, gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, waaqa waaqotaa, yaa'isa turtee, yaa'isa jirtu, yeessa immoo darbitee bara baraan jiraattu, yeessa barri gooftummaa kee, barri mootummaa kee daangaaf xumura hin qabne, waaqayyo waaqa Abrahaam, waaqayyo waaqa Yisihaaq, waaqayyo waaqa raajotaa, waaqayyo waaqa ergamootaa, maqaa Yesuusiin guddaa si galateeffannaa, si eebbisnaa, gargaarsa kee gammaatteef maqaan kee eebbifamu. Amma immoo si kadhannaa, sagalee kee barachuudhaaf qophoofnee jirra, sagalee kee barachuudhaaf walitti qabamnee jirra, gara kee dhaggeeffataa jirra, gara kee ilaalaa jirra. Iji garbichaa gara gooftaa isaa akkuma ta'e, iji garbittis gara giiftii ishee akka ta'e amma nu gargaarutti iji keenya gara waaqayyoo ilaala jedhamee akka barreeffame, iji keenya gargaarsaaf gara kee ilaala. Qalbiin keenya gara kee jira, fedhiin keenya gara kee jira, jaalalli keenya gara kee jira, jireenyi keenya siin hawwiitiin eeggata. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhorkaaf dhogwaa tokko malee nutti dubbachuun fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u. Hafuurri hamaa, ergaa fi ergamni seexanaa fagoorraa, dhiyoorraa, dhokatee, mul'atee, irra lafaa, lafa jala, kaabaa, kibbaa, ba'aa, dhiyaan, lubbu qabeessaan, lubbu maleessaan kan socho'u, gurra namaa duuchuu kan barbaadu, laphee namaa duuchuu kan barbaadu, namni akkas irraa hin baranne kan godhu kan diigame haa ta'u. Roo kanaa jalqabee kan diigame haa ta'u. Boleessa koo irraa adigamu, boleettii koo irraa adigamu, saba kee irraa adigamu, waldaa kana irraa adigamu, biyya kana irraa haa diigamu. Gooftaa yakkaan keenyii fi cubbuun keenyi otoo sin dhorkiin ati gidduu keenyatti argami. Gaarummaa keetiin gidduu keenyatti argami. Sagalee keetiin gidduu keenyatti ati argami. Nu gargaari. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Araara kee nuuf baay'isi. Amma dhumaatti nu dhaabi. Boleettii koo dammaqsi, boleessa koo dammaqsi. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Xiimotewos eenyudha kan jedhu wajjiniitiin ilaallaa. Egaa yeroo darbee tokkummaa gaggeessitoota keenya irratti waan xiqqoo tokko iddoo biraa irratti dubbadheen ture. Waa'ee Xiimotewos mee har'a immoo diiteelii wajjiniitiin ilaallaa. Daqiiqaa dheeraa waan hin deemu natti hin fakkaatu. Meegaa sanas ta'e kana fedhii waaqayyoo haa ta'u. Xiimotewos eenyudha? Xiimotewos eenyudha? Xiimotewos egaa ilma hafuuraa Phaawulosidha. Xiimotewos ilma hafuuraa Phaawulosidha. Xiimotewos nama gosa yookaan qomoo lamaan gidduutti dhalatedha. Qomoo lamaan gidduutti kan dhalatedha. Qomoon isaa inni karaa abbaa nama Giriikiiti. Inni karaa haadha isaa immoo nama Yihuudiiti. Yihuudiidha. Egaa Yihuudii fi Giriikii gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Yihuudii fi Giriikii gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Egaa akkamitti akka wal fuudhan hin beeku. Garaagarummaa guddaan garuu
isaan gidduu jira. Garaagarummaan isaanii warra Gireek warra Yihuudii kan isaan jibbaniif waaqa warra Yihuudii waaqeffatan hin jaalatan, hin waaqeffatan. Waaqa isa dhugaa, waaqa isa sirrii, waaqa isa samii kanaa fi lafa kana uume hin waaqeffatan, hin jaalatan, balaaleffatu. Kan isaan waaqeffatanii waaqa kan biroo waaqa tolfamaa mataa isaanii qabu isa waaqeffatu. Kan isaan itti amananis waan tokko hojjechuu, waa kalaquu, waan haaraa tokko kalaquu, waan haaraa barbaadanii argachuu, kanatti gammadu, ogummaa barbaadu, ogummaa biyya lafaarraa. Wangeelli garuu akkas jedha, ogummaa ogeessotaa wallaalummaatti jijjiireeraa'edha. Ogummaan beekumsi waaqa malee wallaalummaadha. Jarri kun garuu golgaan maggaarrajaan cubbuu fi dukkana waan irraan tarsaaneef ogummaatti gammadu, ogummaa barbaadu, ogummaa biyya lafaa kana duukaa reedu. Kanaaf waaqa warra Yihuudootaa kana hin jaalatan. Yihuudootaan yeroo baay'ee hin lolu, yeroo baay'ee hin qoru, yeroo baay'ee hin ari'atu, yeroo baay'ee nagaa dhowwu, mana irratti diigu, hin ajjeesu, qabanii hidhu, yeroo baay'ee hin dararu jechuudha. Yihuudoonni Giriikotaan baay'ee dararamaniiru, baay'ees immoo dhiphataniiru. Egaa warra Giriik aangoo irraa bara ce'umsaa waggaa 400 turaniiru. Bara ce'umsaa gaafa jennu Milkiyaasii amma Maatiyoositti jechuudha. Maatiyoosii fi Milkiyaas gidduu waggaa 400tu jira. Waggaa kana kan bulchee warra Giriikidha. Mootiin isaanii Aleksaandar nama jedhamudha. Aleksaandar Greet yookaan immoo Aleksaandar isa guddaa mootii cakkaanyiidha. Gara jabeessadha. Mootii jallaadha. Kiristaanota dhiphisaa, ari'achaa, nagaa dhowwataa akka isaan amantaa isaanii duukaan buuneef akka isaan waaqa waaqeffanne gufuutu ta'a nama tureerudha. Egaa waggaa 400 kan isaan gooftaa kana yookaan kan isaan biyya kana bulchaa turan akka Ameerikaa har'aatti jechuudha. Biyya hundumaaf mataadhaa, biyya hundumaaf hangafadha jechuudha yeroo san. Egaa akka addunyaatti aangoon kan isaanii ture jechuudha waggaa 400. Bara sana keessa egaa barri isaan bulchan kun bara dukkanaa jedhameetu beekama. Bara dukkanaa jedhameetu beekama. የጨለማ ዘመን ተብሎ ይታወቃል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አይናገርም ነበረ። እግዚአብሔር ቃል አይሰጥም። እግዚአብሔር አያስተምርም። እግዚአብሔር አይመክርም። ስለዚህ ዘመኑ ምን ሆነ? የጨለማ ዘመን ተባለ። waaqayyo dubbachuu dhiifnaan bara dukkanaa jedhame. Bara kan ibsu, nama dhuunfaa kan ibsu, biyya kan ibsu, uumamaa otoo hin ta'in, biftuu uumamaa yookaan ji'a otoo hin ta'in, sagalee waaqayyooti, dubbachuu waaqayyooti. Yoo waaqayyo hin dubbanne biyyi hin dukkanaa'a. Yoo waaqayyo hin dubbanne carraan hin dukkanaa'a. Yoo waaqayyo hin dubbanne jireenyi namaa hin dukkanaa'a. Gaa'illi namaa hin dukkanaa'a. Karaan namaa hin dukkanaa'a. Karoorri namaa hin dukkanaa'a. Ikoonomiin namaa hin dukkanaa'a. Dinagdeen namaa hin dukkanaa'a. Waaqayyo hin dubbatu yoo ta'e spiritually dukkana ta'a, biblikaalii dukkana ta'a, faayinaanshaali dukkana ta'a, akka neeshiniitti dukkana ta'a, akka biyyaatti dukkana ta'a. Kanaaf ifni dhaloota, ifni namaa, ifni sabaa, ifni biyya, ifni nagaaf nageenyaa dubbachuu waaqayyooti jechuudha. Buleessa koo waaqayyo siif haa dubbatu. Obboleettii koo waaqayyo siif haa dubbatu. Namoota waaqayyoo waaqayyo isiniif haa dubbatu. Bara keessaniif haa dubbatu. Jireenya keessaniif haa dubbatu. Afura keessaniif haa dubbatu. Foon keessaniif haa dubbatu. Karaa keessaniif haa dubbatu. Karoora keessaniif haa dubbatu. Gaa'ila keessaniif haa dubbatu. Tajaajila keessaniif waaqayyo haa dubbatu. Hara waaqayyo isiniif haa dubbatu. Haaleluuyaa. Kanaaf bara dukkanaa jedhame otoo hin turin egaa mootummaan Roomaa ka'ee mootii Giriikiin fonqolchee iddoo qabate waggaa 300 gara 50 gaggeessan isaanis jechuudha. Kanaaf macaafa 66 ala kan ta'e macaafi 15 kan barreeffame bara warri Giriik bushan bara dukkanaa sana warri Tawaahidoo Ortodoksii Phaaphaasonni liqa Phaaphaasaa ture jedhaman bara sana barreessanii jechuudha. Macaafichi macaafa sirrii miti. Akka fedha isaaniitti, akka yaada isaaniitti faayidaa isaanii gidduu galeessu godhataniitu benefitii mataa isaanii gidduu galeessu godhatanii barreessanii jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf egaane warri Giriik kun baay'ee rakkisoodha waan ta'eedhaaf karaa abbaasaa mucaan kun Giriikii, karaa haadha isaa immoo Yihuudiidha. Kanaaf kana gidduudha ba'uun baay'ee ulfaataadha. Kana gidduudha ba'anii nama gaarii ta'uun, nama cimaa ta'uun hojii gaafata, dhama'iinsa gaafata. Kanaaf iyyuu haati isaa ishee Yihuudii taate kun akkoonsaas
mucaa kana irratti yaada waaqayyoo invest godhaniiru. Mucaa kana irratti baay'ee dadhabaniiru. Mucaa kanatti haati isaa harma qofa hoosiftee guddiftee otoo hin ta'in haati isaa macaafa qulqulluu hoosisaa, dubbii waaqayyoos hoosisaa, gorsa gaarii, gorsaa qajeelfama gaarii taateefitu, galmee gaarii, macaafa gaarii taateefitu isa guddifte. Kanaaf firoottan koo har'allee ijoollee keessan gaafa guddiftan, dhala waaqa isiniif kenne gaafa guddiftan sirriitti biddeen qofaa sooruu miti, nyaata qofaa sooruu miti. Kan isin gochuu qabdan barsiisuu qofa miti, akaadaamikaalii wayyaa qofaatti uwwisuu miti. Waa'ee dubbii waaqayyoo nyaachisuun sinirraa eegama. Dhala keessan dubbii waaqayyoo barsiisuun, dhugaa barsiisuun, qajeelummaa barsiisuun, Kiristoosin barsiisuun, Hafuura Qulqulluu barsiisuun sinirraati eegama. Kanaaf waaqayyoo adaraa nutti laate dhala keenya waan ta'eedhaaf guddifnee karaa qabsiisuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf kanaan otoo jiru imala isaa tokkoffaa keessatti Phaawulos gara Lisxiraanitti yommuu taasisu Xiimotewoosin arge. Egaa Xiimotewos dhalataa biyya Lisxiraanidha. Dhaggeeffadhaa. Xiimotewoos dhalataa biyya Lisxiraanidha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dhalataa biyya Lisxiraanii har'a Turkii jedhamtee beekamti jechuudha. Dur Lisxiraan isheen jedhamtu har'a immoo Turkii jedhamteetu beekamti. Turkii jedhamtee kan beekamtu kun yookaan Tark jedhamtee kan beekamtu kun Efesoonis biyya kana keessatti argamti. Efesoonis biyya Tark yookaan Turkii kana keessatti argamti jechuudha. Kanaaf Xiimotewos ijoollummaa isaatii eegalee barnoota kakuu moofaa kan baratedha. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1:5 akkuma kana Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 3:15 gaafa dubbiftan in argattu. Egaa kakuu moofaa barateera. Macaafa kakuu moofaa, macaafa seeraa, macaafa seenaa, macaafa abbootaa, macaafa moototaa, macaafa raajotaa warra jedhaman kana sirriitti barateera. Sirriitti beeka. Kan inni barate egaa Armeesaa irraa barate. Armeesaatu mana barumsaa macaafa qulqulluu yookaan mana barumsaa ti'ooloojii ta'ee fi barsiisee jechuudha. Kanaafiyyuu macaafa kakuu moofaa nama beekudha. Inni kan biroon Phaawulos imala isaa jalqabaa gara Lisxiraanitti yommuu taasisee Xiimotewoosin gara gooftaa fiduudhaan abbaa hafuuraa Xiimotewos ta'e. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 1:2 yommuu laaltan kanarratti argachuu dandeessu jechuudha. Egaa abbaa hafuuraa Xiimotewos ta'eetu mucaa kana guddisuu jalqabe. Mucaa kana keessatti waan guddaa argeera. Phaawulos mul'ata guddaa argeera, taalentii guddaa argeera, hojii guddaa argeera, kennaa guddaa mucaa kana keessatti argeera. Egereen mucaa kana nama jabaa, nama guddaa, nama mootummaa waaqayyoo bal'isu, nama waldaa kiristaanaa barsiisu, eegu, tiksu, nama dhimma baasu, nama waa'ee baasu ta'uusaa argeera Phaawulos. Garuu mucaan kun fooniin gaafa ilaalamu talacoodha. Mucaa baay'ee xobbeedha, xinnaadha, kan waa'ee baasu hin fakkaatu, kan gatii qabu hin fakkaatu. Namni gaafa ilaalu ija fooniin kan waa'ee baasu itti hin fakkaatu, kan gatii qabus itti hin fakkaatu. Phaawulos garuu ija hafuuraan gaafa ilaalee egeree mucaa kanaa dibatarra jiru, ayyaanarra jiru, hojii waaqayyo karaa isaa hojjetamu, dinqii waaqayyo karaa isaa hojjetamu argeera ture. Yesuus gooftaan har'a gaafas ilaalan kan gatii hin qabne fakkaachuu dandeessa. Obboleessaa har'a gaafas ilaalan kan gatii hin qabne fakkaachuu dandeessa. Obboleetti har'a gaafas ilaalan waan qabduun madaramuu dandeessa. Uffata gaarii hin uffatu ta'uu danda'a. Humna hin qabdu ta'uu danda'a. Barumsa ga'aa hin qabdu ta'uu danda'a. Kanarraa kan ka'e biyyi lafaa, kanarraa kan ka'e namni si tuffachuu danda'a. Isheen gatii maalii qabdi? Inni gatii maalii qaba? Siin jechuu danda'a. Hiriyyaan si tuffachuu danda'a. Firri si tuffachuu danda'a. Alagaan si tuffachuu danda'a. Warri gamas si tuffachuu danda'u. Garuu ergaa tokkoon si qaba. Waaqayyo inni si keessa jiru sun nama jabaa akkati taate beeka. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Mul'ata si keessaa arga Waaqayyo. Abjuu si keessaa arga Waaqayyo. Isa tarra taatee jirtu miti kan Waaqayyo ilaalu. Namni isa tarra taatee jirtu ilaala. Namni
waan ati har'a keessa jirtu ilaala. Namni waan ati har'a nyaattu ilaala. Waan ati har'a hojjettu ilaala. Miidhagina kee har'aa ilaala. Mataa kee har'aa ilaala. Namni haasaa kee har'aa ilaala. Qarooma kee har'aa ilaala. Namni isa taatee jirtu ilaala. Namni Waaqayyo garuu isatti ganaa taatu ilaala. Ameen, 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 ameen. Sirriitti dhaggeeffadhaame ila namni firri addunyaan kun biyyi lafaa kun kan isheen ittiin si tilmaamtu qorshee cabaa isheen ittiin si safartu waan ati irra taatee jirtuun arramooti dhabuu dandeessa, fira dhabuu dandeessa, nama dhabuu dandeessa, tariitii wanta ati yaaltee si milkaa'u nama didee ta'uu dandeessa. Kan walaaltee biyyi lafaa si tuffachuu dandeessu, namni si tuffachuu danda'a. Biyyi lafaa gaa waan ta'aniin waan irra jiraniin nama laalti waan ta'eedhaaf. Waaqayyo garuu wanta ati irra taateen wanta ati irra keessa jirtuun si ilaala ton ta'in wanta ati ganaa bor taatuun si ilaala. Guddina kee boruu ilaala. Eebba kee boruu ilaala. Moo'icha kee boruu ilaala. Boqonnaa kee boruu ilaala. Satu bor hojjettu ilaala. Daangaati bor dabartu ilaala. Bu'aati bor dhalootaa buuftu ilaala. Mul'anni kee bor hojiitti hiikamuusaa ilaala. Ejji kee bor baay'achuusaa ilaala. Bor biyyaaf qoricha ta'uu kee ilaala. Bor dhalootaaf qoricha, dhalootaaf eebba, dhalootaaf karaa, dhalootaaf carraa gaarii warra beela'an beela baasuu kee, warra dheebotan dheebuu baasuu kee, warra kufan kaasuu kee, biyya kufe kaasuu kee, ikonoomii kufe kaasuu kee, dinagdee kufe kaasuu kee, lafa wangeelli hin geenyeen ga'uu kee isa boruu si ilaala Waaqayyo. Haleluuyaa. Waan cimaan si keessa jira. Wanti guddaan si keessa jira. Inni irra si golgee jiru sirraa ka'a. Haleluuyaa. Inni irra mul'ata si keessa jiru dhoksee jiru. Inni irra ergaa si keessa jiru dhoksee jiru. Haali dhoksee jiru. Rakkoon dhoksee jiru. Rakkini dhoksee jiru. Qormaan dhoksee jiru. Gidiraan dhoksee jiru. Gidiraan biyya lafaarraa karaaf kallattii adda addaatiin wal jijjiiree isa Waaqayyo si keessa kaa'e dhoksee kan jiru. Akkarraatti wanni si keessa Waaqayyo kaa'e kun dhokatee nafu. Mul'anni kee dhokatee nafu. Ergaan kee dhokatee nafu. Abjuun kee dhokatee nafu. Yaadni kee dhokatee nafu. Ajandaan kee dhokatee nafu. Nama Waaqayyoo ta'i malee, nama sirrii ta'i malee, nama qajeelaa ta'i malee, nama haqaa ta'i malee, nama dhugaa ta'i malee, dhugaaf iddoo qabaadhu malee, dhugaaf laphee kee laadhu malee, dhugaaf sammuu kee laadhu malee, wangeelaaf sammuu kee laadhu malee, wangeela wajjin ta'i malee, wangeela wajjin bu'i malee, dhugaa ofirratti moosisi malee, dhugaa horsiisi malee, dhugaa dagaagsi malee, dhugaa ibsi malee, alaabaa dhugaa ol kaasi malee, inni si keessa taa'e kun rakkinaan qabamee nafu, biyya lafaatiin qabamee nafu, seexanaan qabamee nafu, fira dhabuu keetiin qabamee nafu, qabeenya dhabuu keetiin qabamee nafu, nama si bukkee dhaabbatu dhabuu keetiin qabamee nafu, rakkinarraan qabamee nafu, rakkinni kee har'aa eebba kee boruu hin daangessu, dhiphinni kee har'aa, qormaanni kee har'aa, boo'ichi kee har'aa, muddamni kee har'aa, gola ormaa keessa jiraachuun kee har'aa eebba kee boruu hin daangessu. Amani, jabaadhu, ka'i, socho'i. Bor waan haaraa dura kee jira. Bor eebba haaraa dura kee jira. Bor mul'ata haaraa dura kee jira. Kabaja haaraa dura kee jira. Hiika haaraa dura kee jira. Hiikama haaraatu dura kee jira. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Phaawulos mucaa kana keessatti gaan waan guddaa argeetu hojii wangeelaaf akka isa deeggaru waamicha godheef. Abbaan isaa nama Giriik waan ta'eef dhaqna nama hin qabanne ture. Dhaqna nama hin qabanne ture Xiimotewos. Kun immoo warra Yihuudootaa biratti fudhatama waan hin qabneef tajaajila isaatti gufuu akka hin taanetti Phaawulos dhaqna isa qabsiise. Hojii ergamoota boqonnaa 16 lakkoofsa 3 gaafa dubbiftan achirratti argattu. Egaa Xiimotewos dhaqna hin qabanne ture. Dhaqna qabaa kan dhaqna qabatu warra Yihuudiidha. Warra qomoo Abrahaam ta'an, warra sanyii Abrahaam ta'an, warra Waaqayyoon beekan isaan kanatu dhaqna qabata.